raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo, kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessaa naabasaa Waaqjiraati. Gumii waaqeffannaa addunyaa kan itti hundeeffamee waggaa 10ffaasaa kabajuuf keessummoonni Noorwee bargangalaa jiru. Guyyaa har'aa keessummoota bargangalan keessaa kan Oromiyaa keessaa dhufan Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatoo fi Obbo Dirribii Damisee keessatti argamu. Abbaan Gadaa Bayyanaa Sambatoo fi Obbo Dirribii Damisee akka nuuf ibsanitti ayyaana waaqeffannaa kanarratti argamu wayita bargangaa simannaa isaanii godhametti hedduu gammaduu isaanii nuuf ibsaniiru. Obbo Dirribii bagana gaan dhuftanii raadiyoo Oromoo raasini sin dubbisa. Har'a maaliif as dhuftanii? Har'a ayyaana waggaa 10ffaa hundeeffama waldaa Oromoo sitti gumii Oromoo amantii waaqeffannaa jedhanii waggaa 10ffaa ayyaaneffatu. Kanuma ayyaanuma kanarratti argamuuf dhufe. Akkamitti ilaaltan simannaa isinii godhan? Simannaa addaan nu godhamee Waaqayyoo Oromoodhaa kabajaa kennu, kabaja walii kennu, biyya keessatti illee biyya alaatti illee jalqabameera. Akka kanatti yaade miti ammas namni wal ga'ee dhufadhee yaadne baay'ee simannaa guddaa nu godhanii galata guddaan qabaaf. Hedduu ulfaadhaa bagana gaan dhuftanii. Abbaa Gadaa Bayyanaa bagana gaan dhuftan. Bagana gaan nu eegdan. Maaliin Abbaan Gadaa akkas miidhagdanii biyya Awurooppaa kanatti sin arge maaliif dhuftani? Waggaa 10ffaa waaqeffannaa Oromootiif dhufne. Kanaafuu isaan wajjin kabajachuu dhufne. Akkam simannaa isinii godhame kana akkamitti ilaaltan? Baay'ee gaariidha. Simannaan qawmaa'uu yookaan Oromoon karaa Oromootti deemu baay'ee nama simata. Achumaa'uu Finfinneedha yookaan simannaa baay'ee gaggeessaa nu godhani. Asittis immoo hoo dhufnu akkuma beektan warri waggaa Irlaansii geenyu kabaja guddaa nu kennanii mana keessarree seenan kunoo kabaja guddaadhaan nu simatanii jechaadha. Barri Oromoo kun maal fakkaata akka Abbaa Gadaatti na ilaaltan? Barri Oromoo quufadha. Barri kun bara nagaati, bara badhaadhaaniti. Kanaafuu barri Oromoo fuuldura Oromoon injifannoo argatee kana ol abbaa biyyummaa isaa mirkaneesse ijoolleen teenya irratti guddattee manguddoon irra jiraattee biyyi keenya guddatu jechaadha. Barri kun bara quufatti fuuldura. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa bagana gaan dhuftan. Artistiin Oromoo beekamaa Galaanaa Gaaromsaas keessatti akka argamu beekameera. Akkasumas keessummoonni biyyoota garaagaraarraa seenaa akka jiran hubatameera. Ayyaanni hundeeffamaa gumii waaqeffannaa addunyaa kun waxabajjii 22 haga 24tti barga Noorweetti kabajama. Mootummaan Itoophiyaa yoo dhugaatti nagaa buusuuf fedhii qabaate adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uu fi wal dhabdee jiru hiikuudhaaf qophii ta'uusaa irra deebi'uudhaan adda bilisummaa Oromoo ibse. Obbo Daawud Ibsaa akka ibsanitti yeroo adda addaatti ABO'n karaa nagaan wal dhabdee hiikuudhaaf imaammata lafa kaa'ee jira.
Dhiyeenya kanas paarlaamaatti dhiyaachuudhaan haasaa kan godhan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed adda bilisummaa Oromoo sochiin biyyaalessaa uummata Ogaadenii fi Gimboo sabantiin akka biyyatti galan waamichaa gochuu isaanii ni yaadatama. Kanaafis obbo Daawud deebii kennaniin waamichi miidiyaa irratti godhame otoo hin taane sirnaan gadi taa'anii haasa'uudhaan fixachuu barbaachisa jedhaniiru. Obbo Daawud kanarrattis dabaluudhaan haasaa Dr. Abiyyiin qeeqaniiru. Keessaayyuu waraanni yeroo ammaa kan faashiniin irra darbeedha jechuudhaan Abiy Ahmed kan dubbatan obbo Daawud deebii yeroo kennan waraana jaalannee itti seenne waraana of baraarsuu fi of ittisuudhaaf itti seenne akka sabaatti kan waraana nutti labsee mootummaa Itoophiyaati kana nurraa kaasuu qaba jedhaniiru. Wallabdee karaa nagaatiin hiikuudhaaf fedhii akka qabu kan ibsan obbo Daawud gara fuulduraattis rakkoolee jiru gattaa'anii hiikuudhaaf fedhiin jiraannaan gama baawwatiin rakkoon akka hin jirre hubatameera. Gama kaaniin mootummaan Eertiraa rakkoo Itoophiyaa wajjin jiru hiikuuf jila tokko gara Finfinneetti erguuf akka jiru beekame. Guyyaarraa guyyaa wareegamtoota Eertiraa irratti haasawa kan godhan pirezidaantiin biyyattii Isaayyaas Afeworqi rakkoo jiru hiikuudhaaf jila tokko gara Itoophiyaatti erguudhaaf qophiitti akka jiran beeksisaniiru. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Bishaan gaafateerraa tooraasaa namni horaasuun tolu gamaa gaama nu taaluun badiidhaa wal jallisuun nu falu. Dibawee kiyyee muundee musaafaa wayitaa duuba kakkaan haasaasaa dubbii miti afaa kuttuun dubbiidhaan kakaa. Harreeyoo saawwa waliin ol deentaatu saawwi galee beekamu. Ulmaanii ticha barsiisaa damboo balluuka darbaan qabamu. Miti goodaatu fakkeenya gamtaadhaa gurmii dayyaatti karaa. Facaanee namnu badeetti tokkoomee nagaraa wal barraa. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti sagantaa addaa keessatti ofitti amanuu laallaa jechuudha. Ofitti amanuu jechuun namni tokko waa wayii godhuu hin danda'a. Murtiin kiyya qajeela beekumsi kiyya waan kana fiixa baasuu hin danda'a jedheeti amanuu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee namni ofirratti amantii qabu gara keessaa laala jechuudha gara diidaan laalu. Yeroo baay'ee ofirratti hirkataa jechuudha. Waa ofirra hirkatuuf jecha furmaata diidaa hin barbaadatu. Waan furmaata diidaa hin barbaadanneef jecha waan diida jiru kanaan yeroo baay'ee walitti hin bu'u. Warri yeroo baay'ee waan diida jiruun walitti bu'an aarii haa ta'uu jibbansa haa ta'uu waan adda addaa warri waan kana godhan yeroo baay'ee warra diidaa waa eeggatan jechuudha. Warri diidaa waa eeggatan yeroo baay'ee nama biraa irratti hirkachuu qaban. Warra ofirratti amanan irratti hirkachuu qaban hajaa isaanii haa baatuuf. Kanaafuu warri isaan itti hirkatan yeroo waa isaan barbaadan godhuu fi dhiisanii hin buufatanii, hin dallanii, hin jibbanii amala uummanni jibbu mul'isanii jechuudha. Ofitti amanuun guddisee akka barbaachisaa ta'e waan qormaata adda addaa keessatti hin mul'isan. Of tuuluu fi ofi amanuun adda addaa beeka. Of tuulu jechuun dhiphinna waan qabduuf, rakkinna waan qabduuf bakka si jalaa dhidhate sani wayiin dhossu jechuudha. Of tuulu jechuun haga hin geenne of geessu jechuudha. Of tuuluun haga hin geenne of geessu jechuudha. Kanaaf bakka si jalaa dhokateeru kanni waa adda addaatiin itti uwwiftee dhossu jechuudha. Of tuulu jechuun yoo hiyyeessa taate uffata qaalii bitatteeti akka namni akka dureessaatitti si ilaalu akka dureessaatti si tajaajilu taataa jechuudha. Maaliif uffata bitatteetu san gatii isaatu hin dandeettu. Garuu akka ofii jirtu woo baate ofirratti waan amantii hin qabneef hiyyeessanaan jedhan jetteeti akka dureessaatiif dhiyeessita jechuudha. Warri dureessii akka dureessaa ta'uuf socho'an argitu. Warra hiyyeessatu akka hiyyeessaa ta'uuf akka dureessaa ta'uuf hodhaansa godha malee. Kabiraa yoo argitan warri waa beekullee akka nama waa beekuu ta'uuf badiin ga'u. Warra waa galanii hin jirreeftu akka beekaatti taanamni yaaluuniif hodhaansa godha. Maaliif bakki sun bakka isaan rakkoo irraa qabanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee akka nama waa beekuu ta'uufi nama kaawwan wallaalaa godhaniiti dhiyeessan. Namni kun akka waa homaa hin beekne innummaan callaa yookaan misiin callaan akka waa beektuu godhaniiti haasaan jechuudha. Kana wanti godhaniif bakka wallaala nama sanii namni kun akka argineef self defense jechuudha. Kanaaf bakka san birdilibsi itti godhu jechuudha. Birdilibsi itti uwwiftee bakka haala sana akka namni argine dhossuuf badii geettaa jechuudha. Yoo amma waan armaan dura namaa waa gootee hin beekne illee akka waan namaa waa goote akka waan namni martuu sababa kan kee jiruun qajeeleeruuf uf goota. Maaliif kanallee wanti gootuuf dhossitee waan armaan dura homaa namaa godhuu dhabuu kan kee yookiin ammoo nama miidhaa bahuu kan kee dhossuuf jecha waan kanneen itti uwwiftaa jechuudha. So uf tuuluun waan dhidhinna qabdu dhossuuf waa ati gootu jechuudha. Ofitti amanu jechuun ammoo diida waliin baay'ee rakkachuu dhabu. Waan diidaa waliin baay'ee rakkachuu dhabutti qaba jechuudha. Akka jalaa isin jalaa waliin dhoofneef lamaan kan adda isinii baasu. Uf tuuluu fi ofi amanuu waa adda addaati. Ofi amanuun namni si amanuun adda beeka. So namni si amanu waan diidaa namni si kennu jechuudha. Namatu sirraa kaasa. Namumatu si kenna. Kanaafuu sun ofi amanuun adda jechuudha. So yeroo atin waa warri alaa jechuun namni biraa barbaadu akka ofiitti si ilaalurraa waa inni si godhu jechuudha. Ofitti amanuu keessa kan kee jechuudha. Keessi kan kee ofitti amantii yoo qabaatte humna guddaa qabaatta. Humna guddaa waan qabduuf situ jira jechuudha. Ati waan jirtuuf jecha yoo ati jiraatte ofitti amanta jechuudha. Ofiin kun yoo jiraate amanuun illee jiraata jechuudha. Ofitti amanuun yoo ati jiraatte jechuudha. Yoo ati hin jiraanne ofitti amanuun hin jiraatu jechuudha. Ati jiraachuuf ammoo ati beekuu qabda jechuudha. Yoo ubbeette situ jira si'i kanatu ofi amanaa jechuudha. Wanti ofi amanattu illee waa wayii an godhachuu hin danda'a. Anillee addunyaa tana keessa waa wayii godhuu hin danda'a jetteeti fudhachuu jechuudha. Namni akkasii humna guddaa qabaa jechuudha. Meeshaa miti namni sin bituu jechuudha yeroo baay'ee. Amaloota namoonni ofi amanan qaban waan adda addaa irratti yeroo adda addaa barreeffamee jira. Waan sanniin keessa waan Travis namni jedhamu bara 2015 barreesse tokko yaada isaa san
isin waliin hirachuu fi maal jedhaa warri ofitti amanani gammachuu fi of keessaa burqisiisanii namni biraa akka isaan gammachiisu hin eeganii gammachuun isaanii keessa isaaniitii dhufa wanti keessa isaaniitii dhufuuf ufi amanuurraa kaka'e uf jaalatanii uf fudhataniiranii ufitti quufa qabanii waan namni jedhurraa baay'ee hin rakkatanii jechuudha. Kabiraa wanti inni jedhu yeroo baay'ee namarra murtii dabarsuuf hin deemanii warri ofirratti amanani wanti namatti deemaniiti. Ebalu akkasiiti, ebalu gatii hin qabu, ebalu akkanaa, ebalu akkasii jedhaniiti nama biraa waliin wal dorgomaniiti nama biraa caaluuf wal'aansa godhaniif hin jiru. Eega ofi quufa qabaatte wanti nama biraa gad harkisaa ooltuuf hin jiru jedha. Kanaaf warri jajmentii yookiin ammoo murtii namatti hin dabarsine warra yeroo baay'ee quufa ofi qabanii. Kabiraa wanti inni barreesseeru keessaa warri ofitti amantii qabani. Hin jedhanii yoo barbaadan callaa hayyees hin jedhanii maaliif akka namoota kaawwanii atummaan jetteef atummaan gaafatteef atummaan dhiibdeef hayyees hin jedhanii waan wayii hennaa maraa waan hin ta'amu hin ta'u qajeelamu qajeelaa miti jedhanii of keessa laalaniiti waan wayii siin jedhanii jedha. Kabiraa amala warra ofitti amanu keessaa tokko. Akka inni jedhutti haasaa caalaa hin dhageeffatanii jedha. Wanti kana godhaniif jedha warri ofirra amanani nama biraa amansiisuuf wal'aansa guddaa hin godhanii. Namni yoo jaalateen illee yoo jibbeen illee akka filmaata abbaatitti itti dhiisanii. Abbaan fedhe waan fedheen yoo jedhe rakkoo isaaniitii miti ofirratti quufa qabanii. Kanaafuu yaada nama biraa hubachuuf irra wal'aansa godhanii nama amansiisuuf wal'aanuu irraa jedha. Yeroo dubbatan ammoo jedha shakkii takka malee dubbatanii waan adda addaa itti eda'anii itti lallaaqanii dubbachuuf badii hin gaane waan dubbatani qulqullinnaa mataa ofii keessa yaadanii qajeelatti dubbatanii wanti isaan dubbatan nama hin dhibuu jedha. Kabiraa warri ofitti amanani yeroo baay'ee uf chaalenjii godhanii bakkuma gaaf duraa jiran irratti uf hin dhiisanii hennaa maraa waan qara godhanii hin beekne waan hin dandeenyetti uf dhiibanii. Uf dhiibanii waan wayii afossisuuf yookaan ofiifuu afossikuuf wal'aansa godhanii waan diqqoo hojjetan sani itti gammadanii maaliif waan guddaa wanti fidaa waan diqqoo guyya guyyaan godhan kana jedhanii amananii jedha. Kabiraa wanti inni jedhu warri ofitti amananii yookaan ofitti amanuu barbaadanillee wanti isaan godhanii tokko eksersaayisii godhanii warri sosocho'an qaamaan jechuudha. Qaamaan warri sosocho'anii yeroo baay'ee akka ofi gammadan akka waan qara hojjetaaraan milkaayan akka qalbii isaanii gaddeebitu yookaan immoo qabbanooftu kaqara itee waan adda addaati artuunni akkasiin gabbi gajjettu qaamni isaanii kunillee akka waan adda addaa dalagu waan gargaaruuf jecha yeroo baay'ee eksersaayisii godhanii. Kabiraa wanti jedhu warri ofitti amantii qabanii attenshiinii hin rakkatan yookaan immoo na argaa jedhanii wanti isaan rakkataniif hin jiru. Hennaa maraa waan godhuu isaan irra jiru godhan malee wanti isaan namni akka arguuniif wal'aansi isaan godhan hin jiru. Akka isaan yaadanitti yoo ati attenshinii namaa yookiin ammoo namni akka si argu wal'aansa kan goone taate namni kabajaa guddaa sii qaba. Kanaaf na argaa jechoo irra cadhifteetuma yoo jiraatte irra namni si argaa. Yoo na argaa jette daftee akka namni si gatu yookiin ammoo si jibbu yookaan ofirraa namni si dhiibu taata. Kanaafuu na argaa jechoon barbaachisaa miti jedhanii amananii jedha. Kabiraa wanti adda isaan godhu dogoggora hin sodaatanii jedha. Warri ofirratti amantii qabani dogoggora hin sodaatanii. Maaliif dogoggora yookaan misteeka jedhan kana irraa waa barattaa namni waa hojjetu dogoggoruun oolu. Namni eega dogoggore ammoo waan sanirraa hin barataa. Yoo barate ammoo bakka duraarraa hin wayyaa jedhanii waan amananiif akka warra kaawwanii akka warra ofitti amannee sani dogoggoran sodaatanii. Warri ofitti amanne yeroo baay'ee dogoggoruu sani namni biraa waa jedhinnaaniif laafa jedhee namni laalinnaaniif waliin rakkataa oolanii. Warri kun ammoo
homaa irraa rakkoon guddaan qabu jedhan. Kabiraa warri ofitti amananii hiree dhuftu fudhachuurraa sodaa hin qabanii. Yoo hireen dhufte qajeelaa ta'ee yoo itti mul'ate hiree kana fudhataniiti itti dhimma bayanii. Kanaafuu nama kaanii kaan gaafataa hin oolanii. Hireen dhufnaan uma fudhatanii jedha. Kabiraa wanti adda isaan godhu milkaa'uu nama biraa yookaan immoo jabeenya nama biraa namni biraa waa argachuu kana hin gammadanii hedduu gammadaniiti selebireetii godhanii namni biraa jabaachuun namni biraa waa argachuun namni biraa waa tokko jechuudha. Warri ofirratti amantii qaban kabiraa wanti adda isaan godhu yeroo rakkatan gargaarsa gaafachuu hin sodaatanii. Maaliif gargaarsa gaafachuun namni biraa akka si gargaaru ta'u malee ati laafaa ta'uu hin himu. Warri ofirratti amanne ammoo gargaarsa gaafachuun akka dadhabbiititti akka rakkoo guddaa tokkootitti waan laalaniif jecha yeroo baay'ee waan kana akka hama fudhataniiti kanaaf yeroo rakkatanillee hin dhoffatanii yeroo baay'ee akka isaan rakkatanii namni biraa akka beeku hin barbaadanii. Warri ofirratti amantii qabu ammoo waan kanarraa rakkoo hin qabanii jedha. Mee egaa warra ofirratti amantii qabu hagana jenne warra ofirratti amantii hin qabne amala isaan qaban jedhamee kan barreeffameerurra waan garii isin hima. Warri ofirratti amantii hin qabne yeroo baay'ee wanti isaan godhan namni biraa hagam akka fokkataa, wallaalaa, jaamaa ta'e irratti jabaatanii haasa'anii jedha. Maaliif warri kun baay'ee fokkata. Yeroo dubbiin itti jabaattu arraba ka'anii jedha. Warri ofirratti amantii hin qabne yeroo baay'ee yoo dubbii itti jabaattee kijiba isaanii waa adda addaa harka ati qabde yeroo baay'ee gara arrabaa seenanii jedha. Yeroo baay'ee nama itti dhiyaatan yeroo baay'ee akka saahiba lubbuutitti waliin jiraatan raasaa baasaniiti dhoqqee dibuu jaalatanii nama baay'ee walitti dhiyaatanii jazaa walii oolanii kanneen fuudhaniiti ka dhoqqee itti diban argitaa jedha yeroo baay'ee. Kabiraa wanti isaan godhan keessa tokko hagam akka waan guddaa godhan hagam akka jabaa turan hagam akka jiruu isaanii mishaa ta'e maalii kanneen irratti yeroo ofii balleessanii jedha. An jabaa ture an akkana godhaa ture an maalii godhaa ture jedhanii waa hedduu haasa'anii jedha. Yeroo baay'ee namni biraa yeroo bakka tokko ga'u barnootaan bakka tokko yeroo ga'u qabeenyaan bakka tokko ga'u akka waan guddaa hin taane tokko diqqeessuuf hodhaansa godhanii jedha. Maal keessa jira? Maal akka tana maali jedhaniiti waan san diqqeessuu irratti baay'ee jabaatanii jedha. Yeroo baay'ee nama ati jaalattu nama ati itti dhiyaattu hagam akka inni badaa ta'e hagam akka inni nama gaarii hin taane si himanii jedha. Waa ati dhaga'uu hin barbaanne. Yeroo waa dhaban yeroo ammoo waa balleessanii akka malee nama maraa walitti buusanii qe'ee mara baxabbaxanii warri ofitti amantii hin qabne kun yeroo baay'ee yoo rakkoon tokkitti isaan mudatee waan qara kijibanii rawwee raasabbayee wanda jedhe ganda mara waliin dhaanii namni martuu sababa isaanii waliin rakkataa jedha. Yeroo waa mo'atanillee haasaanii hin dhiisanii jedha. Waan akkana godhee akkana godhadhee maalii godhadhee akkana ta'ee jedhaniiti ganama galgala gurra si duuchanii jedha. Yeroo baay'ee yoo horii argatan ammoo nama horii arganne kana yoo nama horii hin qabne kana ammoo akka malee godhanii yoo hiyyeessa akkanaa manna gammaa akkanaa hin qabu jedhaniiti ta'uufii tan ol sissuuf jecha warra horii hin qabne akka malee godhanii jedha. Yeroo baay'ee akkati waan jaalattu dhiiftu irratti si dhiibanii jedha. Kun hin danda'amu yaalamee dadhabameera hin danda'amu ganamaa galgala si himanii jedha yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee namoota waan gaarii godhan kanneen gaarummaa isaanii kana fudhachuu didaniituma namni biraallee akka waa isaan goddalagan kana akka namni fudhanne ganamaa galgala ebalu akkasiitii bee maaliin akkasiitii wanti inni godhu gaarii miti jedhaniiti haga danda'amnitti nama keessa deemaniiti toltuu namni dalagu kana akka namni waan bada jijjiiru ganamaa galgala irra hojjetanii jedha. Yeroo baay'ee waa isaan deemaniin kana yoo ati yaadaan afoo dhaabatte akka malee si sodaachisan akkana si godhaa akkana si hiisaa akkana maali si godha jedhaniiti yoo kasi sodaattu taate horoo kookiyyoo si sodaachisanii ganamaa galgala akka ati sodaattee waan san dhiiftu si dhidhiibanii jechuudha. Haga isaanii danda'ametti waan hojjettu maraanuu akka ati kuftu hojjetanii jedha. Maaliif? Ati kuftu malee hirribni isaan hin qabu. Namni tokko milkaa'uun hirriba waa isaan dhogguufi si kuffisuu irratti eenyullee haa taatu fira taate maatii taate uma barbaadee haa taatu hujii isaanii ganamaa galgala kufaatii kan kee kana akka hin jiraame kufaatiin kan kee kun akka ta'u ganamaa galgala dubbiin haa ta'u horiin haa ta'u maaliin haa ta'u kufaatii kan kee kana irratti hojjetanii jedha. Yeroo ati
rakkoo akkanaa qaba jettee ati himtu akka malee gammadanii akka kun lotorii isaan ga'e maaliif jiruu kan kee kana mo'achuu wonnaansa ati gootu kana akka malee irraa gammadanii waan kanallee milkooftu yaaniiti waa ati injiraami qabsootti godhattu kanallee akka ati hin milkoofnellee gufuu adda addaa sii kaa'anii gammachuu guddaa yeroo isaa argatan yeroo ati waan dalagaattu kana daftee ati milkaa'uu dhabdu kana baay'ee itti tolaa jedhan. Yeroo baay'ee waa ati armaan dura balleessiteettu ganamaa galgala si kaasan. Waa ati waggaa 5 waggaa 10 ati daladdeettu dhiifama waan jedhan waan hin beekneef jecha yeroo baay'ee waa atamma itti dhiyaatteef rakkoo akkanaa ture waa akkanaa balleessira itti ati itti himatte fa'a isaa kanas fayyadanii gurra si sukkuumanii fuula si sukkuumanii akka ati ganamaa galgala isaan dhukkuffattu waan ati armaan dura balleessiteettu saniin akka ati dhukkuffattu ganamaa galgala sirra hojjetan. Hennaa maraa isaantu jecha dhumaas hin jedha. Injiraami walgeettii ta'ee waan maatii ta'ee waan maraa hennaa maraa isaantu vaalideetii godhuu qaba jechuudha. Isaan yoo wanti kun qajeelaa karaa qajeelaa irra jirta jedhanii sitti himne karaa qajeelaa irra hin jirtu. Kanaafuu hennaa maraa jecha isaanii kana fudhachuu qabda. Yoo jecha isaanii kana fudhattee waa isaan siin jedhan kana godhattee karaa kufaatii kana jechuudha. Yoo itti fudhatte sin tuqan akka fakkii akka seexanaa jechuudha. Akka seexanaa nu hima. Wama maraa waa ati gootu maraa milkaayuu kan kee jabaachuu kan kee waan adda addaa ati godhuu kan kee waan ati isaanirra hojjetaattu se'an maaliif ganamaa galgala waan sirra hojjetaniif wama maraa wama kan kee waan ati wama isaanii waa ati daladdu se'an wama hambeen ati irra hojjettu se'an wama hambeen na badaa irratti yoo akka tasaa ati bakkuma paartii ho'iitti illee nama lamaa waliin teettee kolfaa jiraatte waa isaanii kolfaattu se'an maaliif isaantu akkas godha jechuudha. Kanaaf warri ofirratti amanne yeroo baay'ee keessa isaaniitii homaa waan hin jirreef jecha yeroo baay'ee waan diidaatiin jiraatan jechuudha. Impoortii godhan diida. Kanaaf diida kana hennaa maraa diida kana ilaalaa jiraatan. Nama rakkate, nama wonnaansa godhaaru, nama horii dhabeeru, nama waa wallaale kanneen akka malee itti tola. Maaliif warra kanneen argan malee akka nama jabaati uf laaluu waan hin dandeenyeef jecha ganamaa galgala namuma dadhabe balleessama kan keessa soqan jechuudha. Wamati badaa dubbattu rakkoo ati qabaattu kanniinuma soqaniituma isa siddibu nama biraatiin ga'u gabaa keessa dhaadheessu akka atini waan kana saalfattee jilbiiffattee isaan jala kuftuu jechuudha. Kanaaf warri ofirra amanan yeroo baay'ee furmaatarraa yaadanii warri ofirratti amanne ammoo rakkoorraa yaadanii jechuudha. Namni hennaa mara furmaatarraa yaadullee hin jiru, namni hennaa mara rakkoorraa yaadullee hin jiru. Haa ta'u namni garaagarummaa hin qaba. Namni gariin yeroo baay'ee haga isaa danda'ametti waan toltuurraa waan gaariirraa saba ofiitii ta'ee saayiba ofiitii ta'ee waan adda addaa warri yaadu hin jira. Warri gariin ammoo warri idaa hedduu qabu jechuudha. Rakkoo hedduu qabu akka malee guddateeru haala badaa keessa jiru haga isaa danda'ametti bakkuma jiru nama harkisaa jechuudha. Namni martuu bakkuma ofii jirutti yoo haalli kan kee gaarii ta'e garuma haala gaarii saniin nama harkifta. Yoo haalli kan kee badaa ta'e ammoo gara haala badaa saniin nama harkifta jechuudha. Waliigalatti sagantaa mala jireenyaadhaa keessatti ofitti amanuu waan jedhurraa ofitti amanuu dhabuun waan inni godhuu danda'u amala inni nama burqisiisuu danda'u beekuun warra ofitti amannellee akka isaan ofirratti aman irra hojjechuuf nama gargaaraa jechuudha. Kanaafuu parsanaalii fudhachuu hin qabdanii yeroo namni tokko maqaa isin balleessuuf deemu isin arrabsu isin diqqeessu waan godhu mara wama ofirratti dalagaaru sirratti dalaguuf deemaara jechuudha. Kanaafuu akka rakkoo si callaa miti nama biraallee akkasuma godhan namni sun maaliif dhibee isaati dhibee isaan malee sababa ati nama badaa taateef miti yookaan immoo ati waa balleessiteef dun taane akka isa dhagamuuf akka isa dhukkubsutu akkasi kanaaf ganama galgala namni martuu akka isaa akka ta'u irra hojjetaa jechuudha. Namni wayyaa qabullee ganama galgala akka namni biraa wayyatu irra hojjetaa. Kanaafuu haga nuu danda'ametti parsanaalii fudhannee nama tokkotti fiiguu, arrabsuu, diqqeessuu irraa uf qusachuun guddisee barbaachisa. Maaliif namni gaafa nama arrabsuu, nama diqqeessuu, nama jibbuu waan namni hojjete, waan namni bareechise, nama jalaa dhoqqeetti dibuu jalqabe rakkoo godhateera jechuudha. Namni rakkoo godhate ammoo loluun hin barbaachisaa miti gargaaru malee yoo danda'ame. Yoo gargaarame namni kun illee deebi'eeti ofirratti amaneeti nama biraallee ofirratti amanne akka ofirratti amanu godhuu irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sagantaan mala jireenyaa kaadhaa asumarra raawwata yeroo gaarii gabaadha.
Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya Sambataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.